السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبولينك يا حاتمنا في إبامنا قافة ولولني وانجري قدشوهنك أمني واسديت توقف فارتي والحيكود يرو ولولني جران سنة كيستي يو كامو يرو آراني جران سنة كيستي والحيكون وانغاري متي جتشو نفسيا في شيطان bulanii wal hiikuun barbaachisaamtii keessatti dubartoonni hunda jechuu kiyyaa miti tokko tokko ni sardamna sa'aatii aarre sana na hiiki jenna jechuudha hatta hanga isa aarsinee isa illee dogongorsinuuti jechuudha kanaaf kun barbaachisaa miti lammaffaa irratti immoo warri kutuudha keessattiyyuu fuularra jechuudha fuularraa fi iddoo miidhaa qabu iddoo isiin miidhamuu dandeessu iddoo isiin cabdee caba sana fayyuu hin dandeenye iddoo akkasiillee warri kutuun barbaachisaa miti jechuudha. Sadaffaan yeroo wallalan waliin habaarina yeroo wallaltanii waliin habaarina maaliif jennaan inni abbaa manaa keetiiti abbaa ilmoo keetiiti isiinis immoo haadha manaa keeti akkasuma haadha ilmaan keetiiti jechuudha. Kanaaf abaarsillee barbaachisaa miti jechuudha. Sa'aatii aaran sana keessatti illee haa ta'u yeroo biraallee arfaffaan waan duraan darbe walitti kaasuun barbaachisaa miti. Waan duraan darbe wal tuttuquun gaarii miti maaliif jennaani fakkeenyaaf kaleessa wal lolamee ture ji'a hadhaa waggaa lamman hadhaa gaafa sababaa wal lollee fi ati waggaa hadhaa akkasnaan jettee ji'a hadhaa akkasnaan jettee ji'a akkasna goote jennee waan darbe sana kaasuu hin qabnu jechuudha. Maaliif kan irratti wal lollee yookaan immoo kan nuti irratti wal dhabne araaramne ka darbe sana hadha haaromsinee kanaa walitti daballee wal aarsuun illee barbaachisaa miti jechuudha. Shanaffaan ilmoo keessan biratti waliin lolina yoo wal loluu barbaadan gara kutaa tokko dhaqaatii barri cufadhaati achitti akka barbaadanitti wal lolaa malee ijoollee keessanii biratti waliin lolina maaliif jennaan ijoolleen sabiyyiin yookaan immoo ijoolleen kan jarri fakkeenya fudhatanu haadholii irraayyii abbootii irraayyii jechuudha. Nuti immoo ijoollee keenya kan nuti barsiisuu qabnu gaafa hojii khayrii hojjennu gaafa hojii gaarii hojjennu gaafa hojii bareedaa hojjennu agarsiisuu qabna au gaafa nuti hojii gaarii dubbannu gaafa nuti jecha gaarii dubbannu arguu qaban malee gaafa wal lolamuu miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen akka waraqaa adiiti waraqaa adii yoo namni itti barreesse namni itti barreesse qabata ijoollee sabiyyiinis illee akkasuma waama dhageesse.